السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاشما إجولي أرومو ببردو جرّا جرتو سينجا أكو ما برا متيجا الراس رياكشن براك أبني دفن جرّا رياكشني خارا هونو جارتي جارسرا برانكي قوت من جيداي خون أمو نشيدا الإتقان نشيدا الإتقان داوا جروب نشيدا ساني أمي تو متدورين ساني أبني دفن نشيدا كم هالان نمطل تقولتي مكان جرام سينس تكنا ما خانتو هيد كنا تلت جرتي نشيدانتن kanarratti reaction goona reaction gaame wal barsina akkuma hedduu nu biratti hin baratamne wal barsina reaction asi sagantaa reaction wali akkuma tifuuta kana boodas gaa nashiida biraazil le taatoo akkasumatti takka lama jennee reaction itti eegalaani nashiida mata dureen jattu ibsaa fi Saaladdiin kan warree nashiida tan keessatti hirmaatee jira. Nashiida tana qawwaliin laallutaa Umii harmee sadarkaa keenya binhimee ummuka jechuun maqaa kee deddeebiin yaamee haadhato ummii si jannata duniyaa nuura ija tootii bar jiruuti yaafaya jaalalti teetunaaf hogguutu haaraya tanaafsi jaalatti ani lubuntiya jechaan kun akkam isiniin ga'u jecha hedduu filatamaati yoga afaan oromoo kaani miti warri afaan oromoo kaan beeku lekkatti isiniif gala jeeti yaada asirratti yeedaloon isaan fayyadaman hedduu kanatti tolan qoyna yeegaa xiqqishoo nashiida tan ammas laati baaste warri joosni jira isiniifin jaa xiqqishoo isina raaftu yeroo biraatiif hin kadda asirratti mas kaameeraamaanis hedduu takka viidiyoon kwaalitii qayyaba qabduuni HD dhaan kan waraabamteeni hedduu bareedaadhaani ummii adatoo yaa harmee sadarkaa keenya binhimee billaalee gamee maaligaa hamileen jirtu hamileen Simba naati ati khalalu jiru atillee khalalu jirtu maali mucaa qoonni isaanii bareedattee bicha maawusta maashaallah illee jettu ammoo gaayoo diifa fi naqabee isinitti gaafatama nashiidaalee tana gartee duraan dursee gaarratti namni haati irraa akramtee rabbiin jannatul firdaws haa kennuuf jecha kan haati isaanii immoo lubbuun jirtus haadha teenya namuu haa kaddamannu beeta namuu ibidde marra beeku bajani haadha dhabee beeka jamii haadhaatis nuti irra nu bira jirtu waan feenefaa jechan tattaanefaa jechuu of never warri kanas irra guddaan yoo jirani warra san irraa rabbiin hin godhini achi deebinutti. Timbare atuman nafkhane hire kabira jalade arkus jalala akka khengarre nama hund
hunda caala hedduuna jaalata hamtuuta agarraan garaana laafata rakkooto nagaraan siituutti cinqaata namni akka haadhaa eeysa jira laata. namni akka haadhaa eessa jira laata. Never ever inuma hin jiru. Akka mataa hayyaatti osoo hin ta'in numa hin jiru. Amma fakkeenyaaf kilipiin dilasillee ibsii wanni godhu baatan mucaa nama bircikoo cabseen jechuudha firija keessaa osoo baasuuni gilaasa cabee inni maal yaade naalloltii jee yaada. Haadhatee fi misa ifi qabdeetumaanii gootiin jechuudha. An wanni na gammachiisu nama haadhaa hojjifaa haadhuma teetiif wajji hiriyaa taatee waa hunda hojii haasa hunda hojii sheer godhattee wallaahi wanni akkas na gammachiisaa hin jiru. Hedduu takkaan jaalladha akkas. An amma ummaati yaa hojii akkasiin. Asumaanuu maamiiti yaa wajjin just waa hunda wajjin haasawaan. Even yoo akkas akkas taatellee wajjin haasawaan irraa wanni hin jiru. Isinis fagaattuma wanni kun akkana irra na gorsitiin. Yoo waan san ittiin himaa yoo wanni san sirrii ta'uu baateen daftee waan kana godhuu qabdu osoo hin ta'in jiraami. Qalbii ijoollee akka cabsanetti sootuma sootatti haala sanii wanni gootiin asmaanuunis hedduun si jaadda maamiiti yaa long life siin jeen jira. Maamii addunyaarra jirtu hundaafuu long life. Gisee yeroo iddoo long life guuje waan biraan na fakkaataa umrii dheertu. nin hawe osona garte sif gahe bakati ade ninguta sila hawite ani samantana ummi bakka gahe si khaddamun fade osonin dandahe tarabbi lufteetin ansina dambahe hedduu garan kiyyaa an ummina nahe ummii. Wallaahi jechii hanga kun keessaafuu hedduu takka qalbii nama tuqan. Anis amantanaa ummii bakka gahee agartanii anis amantanaa ummii bakka gahee laayin si arkee si khaddamuu fadha ture. Rabbi rahmata haa godhuuf. Duutiin hundinuu haruma keenya duutiin dhuguma amma nama xiqqeenyaan haadha dhabee meeqaa jira haati dhalarra faa duutee meeqaa jira. Ummaa isaa takkaa warra yaa nagariin. Gizee ammaa waa'ee haadhaa kana gizee liqii keessa galaalta beektaa galata haadhaa galchuu hin danda'an. Galanni haadhaa hedduudha bakka galchuu hin dandeessuudha galata haadhaa akka feetee illee goote jechuudha. Ammas jechi kun hedduu takka garaa nama naasan. Anis amma salaayin si arkee yeroo tana amma guddadheenis bakka gahee ummii si khaddamuun fadhee taa rabbii dhufteetiin an si dhabeeyye alhamdulillah. Wallaahi namni agartee sabruma namaa kannetta namni haadha dhabee hedduu takka waan nama dhagaamanii so nashidaan tun waan keessaafu hunda jecha hunda jaalleen jiran moor garuu akkaan jaaladhu kana godhee jecha hanga kanaanii waliin haftamanii. Nabjechara kodan damte
وصفرنا نستخوتي وصونف خنا مهيرس يركودا ميل الرأس وفيت أمي سدون قدا واني ربي في ديون ومدين خير دا دانا في إيمتي دراس صبادا واني ربي في ديه والدين خيري دا تنافت همت غراس صبادا course وان ربي في ديه والدين خير ما فيه تنافت همت غراس صبادا دركا ما هم بروحيا أمي 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 حقني خد قدادا هندنده برخفالودا أمي تو ربي سيف خدا خيري دانا سيادة دا يا ربي إسي قولي ورا جنة الرا كما بياني أنا برصغيرا يا ربي قد إسيس ورا جنة بلا مال جنة قدان جنني ميلا هذا جلاني akkasuma ta jannanni jaartii ta'uu isaan miila jaarsaa jalaani tanaas hin raanfatinaaye jannanni jaartiitis miila jaarsaa galaanii isaaniis isinis miila jaarsaa galaguu janka achuma seenaaye jaarsa keessan bashurururu goggoraani jechuudhaani nata keessaattis ollaa nabii biraa jodii ummatiya والرب فردوس الرا أمي 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 and እና ቪዲዮን ቱንጋ ክሊፒን akka bareeda akka dasneeteni akka bareedatti waraabee kaameramaanis isaanis ibsaa fi Saaladdiinis ibsa Abdii Saaladdiin Sayyid jaamanii isaanis akka malee hedduu sagalee isaanii bareedu tunaan sagalee ta'an ta'e isaanii faarseemi tiyyee gaa'isiniitu keessa naa buusaa gaamaadha koomantu magalatti illee taatu maashaallah sagalee ni qabdallee jaame koomantu matakkaa agartaa akkasitti maashaallah sagalee qabda takkallee taatu hin jeebar እና ባዛው አማስረቲ ቪዲዮን እዱ ተካ ደስኔቴኒ ዱግማኒን ጃደን አሶ ነሺዳ ኡሚ ጀቱ ቢቆ ሀፋሶን ተይን ኢሱማኑ በቃ ዋንተ ጊዜ ደገፈት ቤታ ወሌ ሳታቱ ወሌማ ታፋን ሶን ቤኒ ጃለት እንጅሩ ንጅራማ ፈከኛፍታ አሶ አፋን ቤኒ ከመ ጃለቱን ማለፍ ዜማ ሲሰኒቱ ደስ ይጆ መላኔቹ አከስማ ነሺዳንቱን ሰገርቴ ዜማ ነሲ ብቻ ነው hedduu takka natti tolee ni jirani akkas sagantaatti antoratti immoo ammaas reakshiina biraa kamiin dhufna nashidaa teenyuti Badruddin keessa Taamza Shijabar ya habiba ya rasula rabbi
san Eid Abdusalaam irraa immoo yaa Rahmaanii yaa Mannaanii yaa Arjaatii Taqwaanii tan biraatoo haftee isinummaan koomentii galatti nu godhaa nuti irratti reaction goonuu reaction irra goonee jechuudha nuti ammoo nashiidaa biraas akkasumatti kuma innatti warreen irra guddaan prankiin micoon viidiyoo guyyaa reaction irra dalagee galaksine jechuudha namni hedduun koomentii jalatti kaanni qofalaa kaan nama gaddisiisa dhuguma kaanis hedduu nama gaddisiisaani malee har tokkotti nama qofaltaani har tokkotti immoo nama gaddisiisaanii shamarran keenya immoo viidiyoo san gaawwanni galaksisneef akka irraa hubataniif akkas dargaggeessi keenyaas akka namuu irraa hubatuu fi viidiyoo san kan galaksifamtee fi namuu agartee waan san irraa akka baratuu fi so warri koomentii jalatti namichoon tun sirriin goonee maal yaa turtan dhuguma keessanii anillee tana isi wajjiniin jaa sirrii hin goonee viidiyoo san yoo salaa irratti taate an marattu hin ta'in inshallah rabbiin achi bikkuma sanuu nan geessiniinu wanni akkas irratti ta'e jecha sanirraa namirra guddaa maal koomentii kila maal godha tidaariin baanaan ibidduu maluma jaanamoo inni immoo tidaarii sanitti deebi'u jira yaadee warra akkasitti irra jee godhatti jira micooti ammaas Dr. Leila garuu Amaariffaan isin viidiyoo sitti akkas qabadhee ni dhufaa Amaariffaa kiyya gaalaal Amaariffaa ni haasa'u yesan billaalee irraa cabxanii isin hin jaa inni tokkos Ingiliffaa kiyyaanis translationa isiniif guyyaa goonuu dhufutaa yoonni fi reakshinii keenya kun isinitti tolu taate like godhaan nu beeksisaa like bichaan naan geessi yoo ta'an ammas koomentii galattis waan itti isin ida'uu qabnu yoo taates waan sirreeffachuu qabnu taates koomentii galatti nuuf barreessaa an illaa makan isi wajjin ture Jamiil Aliiti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.